Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii waltajjii mo'aati. Qophii waltajjii mo'aa keenya irraas eegalee jira. Qophii keenya irraatiin keessummoota isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessummoonni kiyya faarfattoota waldaa makaana Yesuus boolee Adaamaatti ijoollee kakuuti. Ijoollee kakuu waliin turtii taasisaa haga xumura sagantaa keenyatti eessayyuu dhaqina turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Turtii keenya irratti yookaan immoo qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan nuuf bilbiluu fi nuuf barreessuu hin dagatinaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'a. gara studio keenya waamcha keenya kabajanii studio keenya targamu keessanii fi maqaa daawwattoota kiyyaan galanni kiyya guddaadha baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Ijoollee kakuu keessattuu immoo VCD guutuu ta'e gadhiisuudhaan keessattuu dhiyeenya kana keessa toora dhaloota gooftaa toora qilleetti jechuudha. VCD'n keessan baay'inaan ilaalamaatu jira. Namoonni baay'een jaalataniiru, namoonni baay'een itti eebbifamaniiru. Faarfannaa baay'ee bareedaa ture, dhugaa bahuun rakkina qabu waan ta'eef akkasumas itti dadhabamee waan hojjetamee fi baay'ee nama gammachiisu ture. Kanaafis waaqayyo isin eebbisu. Ulfaadha. Jalqaba daawwattoota keenyaaf of beeksistanii achiin gara marii keenyatti dabarrachuudha. Maqaan koo Yaadasuu yookiin Waaqoon jedhama. Gartuu ijoollee kakuu barsiisuudhaan tajaajila. Maqaan koo Feenis Makonnin jedhama. Gartuu kakuu keessaan tajaajila. Maqaan koo Seenaa Baharuu jedhama. Gartuu kakuu keessaan tajaajila. Zarubaabel Shifarraawwan jedhama. Gartuu kakuu keessaan tajaajila. Ijoollee kakuu galatooma yaadota tokko kaasnee daawwattoota keenya waliin turtii taasisna. Gara waaqootti dabarraa namoonni baay'ee waaquudhaan si beeku akkasuma garuu waaqwayyaa Dasu jedhamuudhaan maqaa guutuudhaani keessattuu VCD guutuu ijoollee kakuu kana immoo daayirekti gochuudhaan akkasuma immoo ijoollee kakuu guddisuudhaan akka abbaatti jechuudha itti dhiyeenyaan akka barsiisuttis tajaajilaa turteerta. Mee ijoollee kana waliin hammam turte maal fakkaatamee akkamiin ka'umsi kee jalqaba ijoollee kakuu waliin jechuudha.
Turtii waggaa 7 dabarseera ijoollee kakuu wajjiniini. Waggaa 7 dura gara magaalaa Adaabaa gaafa deemee isaan waldaa keessa dhaabbatanii faarfatu turanii. Waldaa keessa taa'ee immoo tajaajila isaanii osoo hirmaadhu tajaajila isaanii keessaa ana biraa waan ta'e kan jiru isaan biraa waan ta'e kan irratu isaaniif kennu waan barbaadu argeen achumaan bulchiinsa waldaa soosisee duba waldaa soosisee ijoollee kakuu wajjiniin haala kanaan wal baree sanaan booddee gara guddisa isaaniitti gara isaan hojjechiisuutti hin darbe jechuudha. Mee akkamii dura paashinii ijoollee wajjin hojjechuu kan ijoollee irratti invest gochuudhaa fi mee yaada dura jalqaba qabda ture? Dur ani kanan guddadhe waldaa makaanisii naqamtee keessatti hangafoonni keenya dhaloota irratti baay'ee hojjetu, ijoollee irratti baay'ee hojjetu. Gartuun faarfannaa jiru of jalaa gartuu ijoollee of jalaa guddisuu qaba. Hangafoonni keenya nu guddisuuf jedhanii wanta isaan godhan ilaalaa guddachaatti ture. Achuma magaalaa naqamteedhaa osoo hin ba'iin yeroo baay'ee gabaabduudhaaf ijoollee wajjin hojjechuuf yaaleen ture. Sanaan booddee ergan ba'e immoo magaalaa Adaamaa ergan jireenyaaf magaalaa Adaamaa deeme ijoollee kakuu waliin wal bare. Sanaan booddee tokkoffaa kaka'umsa keessa kootiin qaba ijoollee wajjin hojjechuu baay'een barbaada. Baay'een hojjechuu barbaada. Aartii ijoolleedhaaf ta'u, waan ijoolleedhaaf ta'u, faaruu ijoolleedhaaf ta'u durumaa keenan hojjedha sabiin tureefi. Kaka'umsa kana keessatti horee waan dur namarraa argadhe hangafoota koorraa waan argadheedha. Isarraa kan keen ijoollee kakuu wajjin hojjechuudhaaf dhimmee baay'ee hojjechaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf waldaa naqamtee baay'ee galateeffachuun barbaada. Waldaa na guddistee keessumaa ijoollee irratti yeroo sana dhaloota irratti baay'ee hojjetu hangafoonni nu caalanii jiranii. Keessumaa ganna yeroo boqonnaa keenyaa irratti illee taphachuudhaaf gosa ispoortii garaagaraa bakkee garaagaraa deemnee arraba garaagaraa kan barreef waan hundumaa waldaa keessatti nu mijeessitti waldaan. Koreen dargaggoos waldaa keessatti nu mijeessu. Sanaan booddee tajaajila mucooliin waldaa keessatti kennitu baay'ee bareedaa ture. Ijoolleen waldaa ishee jaallattee, waldaa isheetti dhimmitee, waldaa isheef yaaddee baay'ee tajaajilti yeroo sanatti. Inni sun jaalala ta'ee keessatti hafee ture. Waldaas akkan jaalladhee hafu, waldaa wajjinis akkan hojjedhuu fi ijoollee waldaa wajjinis akkan hojjechiisu na keessatti hafe. Yommuu sana daayirekshinii ijoollee qabadhee akkan deemuu qabu murteessee. Waa'ee ijoollee wal qabatu barreessuun jalqabe, aartii isaanii hojjechuun jalqabe. Sanaan booddee Adaamaa dhufee waldaa gaafadhee waldaan baay'ee gammaddee natti laatte ijoollee kakuu kana baay'ee xixiqqoo turan yommus erga isheen natti laattee wajjin hojjechuun jalqabe. Na deeggaru turanii kana na barbaachisee kana na godhaa gaafa jiru waldaan naa gooti. Anis ijoolleenis wantan fideefii dhufe wanta bareedaa sababii ta'eef gammachuudhaan narraa simatanii hojiitti jijjiiru turan ijoolleen. Keeroogiraafii haa ta'u, taphaaf faaruu isaanii haa ta'u, barreeffamoota garaagaraa haa ta'u fideen dhufan ture ijoollee maaf yaadee kanan qopheessuu qaba wantoota garaagaraa barruulee garaagaraa kanan dubbisee jira. Isa fidee dhufee akka ijoolleef ta'utti jijjiiree akka isaaniif ta'utti jijjiiree gaafan dhiyeessuuf ijoolleen gammachuu guddaadhaan fudhatanii isa hojiitti jijjiiru. Hojiitti jiranii shaakala booddee gara waltajjii waldaatti gaafa baasnu immoo waldaan amantoonnis itti gammadanii hojiin kun deeggaramuu akka qabu amananii baay'ee kaka'umsa guddaadhaan na deeggaraa turanii baay'ee hojii keenya deeggaraa turan. Tokkoon immoo gara biraatti dabaluu kan barbaannu
ijoollee keessan ijoollee kakuutiif yookaan ijoollee isin biratti barataniif waldaanii gama afuuraa bira kan darbe. Maalidha ijoolleedhaaf hangumaachitan ijoolleedhaaf kan laattan afuuratti guddisuu bira kan darbame akkaadaamik isaanii gama barnootaan akka guddataniif wantoota garaagaraalee haala sadarkaa kanatti wanti kennan wanti garaagaraa jira. Kun hin jira waldaan baay'ee ijoollee ishee hin jajjabeessiti. Keessumaa yeroo tokko gannarra yeroo boqonnaa isaaniirra anis ijoollee waliin ta'ee barumsuma akkaadaamiillee haalatti barsiisuu jalqabnee jira. Darbee immoo ijoollee keessaati gara qormaata biyyoolessaatti yommuu isaan seenan kutaa 8ffaa, kutaa 10ffaa fi kutaa 12ffaa yommuu seenanii osoo dubbadhu ijoolleen koo warri hangafaa warri gurguddaa jedhaman barana mooraa yuunivarsiitii kan seenan jiru. Isaan kana yommuu isaan qormaata biyyoolessaatti dhiyaachaa deemanii waldaa wajjin haasa'uudhaan yeroo boqonnaa isaanii yookiin yeroo isaaniif mijatutti haala isaanitti qormaata sanaaf qopheessan hin mijeessinaaf turre. Kana qofaa miti waldaanii yeroo tokko bakka garaagaraa deemtee hin daawwachiisti. Adaamaadhaaf iddoo Finfinnee kana galma aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu daawwachiisteetti ijoolleen afaan isaanii fi aadaa isaanii akka isaan baranii akkasumas muuziyeemii garaagaraa deemnee naannoo kiiloo 4 deemnee muuziyeemii yuunivarsiitii Finfinnee deemnee daawwanneerra. Kun immoo waan waldaan goote ijoolleedhaaf ijoollee keessatti hamilee ijoollee irratti baay'ee hojjechuudha. Ijoolleenis baay'ee gammadanii daawwannaa sanaanii. Iddoo bashannanaa garaagaraas nu geessiteetti waldaanii ijoollee wajjin deemnee namoonni waldaas nu duukaa deemanii achitti bashannannee achitti taphannee wal gorsinee taphachaa yerootti dabarsine hedduutu jira. Gara faarfannaa keessatti yaadeemnuti faarfannaa keessan albamii guutuudha kan hojjetame VCDdhaan isaanii jechuudha. Mee walumaa gala waa'ee faarfannaa kanatti himati immoo faarfannaa kana keessatti iddoo guddaadha kan qabdu ijoollee guddisuu bira kan darbe waggaa 7 isaa waliin dabarsuu bira kan darbe. Gara VCDtti immoo kennaa isaan keessa jiru akka baasaniif gumaacha guddaa gootirta. Kana malees immoo daayirekti gochuudhaan faarfannaa kana daayirektara isaa ta'uudhaan kan hojjette jechuudha. Keessattuu namoonni baay'een amma gaafa faarfannaa kana ilaalan waaqayyo yaadasuu eenyudha hojiidhaan tarii namoota naannoo Adaamaa jiran baay'inaan kan beekan namoonni gara biraa iddoo garaagaraa jiran immoo waaqayyo yaadasuu eenyu daayirektarri eenyudhaan nu gaafatus ta'e si akka ta'edha. Mee walumaa galamii waa'ee faarfannaa kanatti akkamidha? Faarfannaa kun turtii waggaa 2 duraa booddee kan bahedha. Faarfannaa akkamitti eegalle jalqaba ijoolleef wanta yaadu tokko jira. Soorri ijoolleef ta'u amma manumatti daa'imni waan namni guddaan nyaatu hin nyaattu. Waan abbaan koo nyaatu xinnoo ta'ee ani hin nyaadhu hin danda'u ilkaan kootu hin jajjabaanne. Ijoolleef wanta ta'uu qopheessan ture. Ijoolleen faarfannaa akkamii faarfachuu qabdi? Amma yeroo baay'ee waldaa garaagaraa gaafa deemu ijoolleen gaafa faarfattu isaanillee isaan wajjinis gaafa jalqabe gaafa isaan faarfatanii faarfannaa isaanii wajjiniin hin deemne yookiin faarfannaa namoota waggaa dheeraa jireenya biyya lafaa keessa dabarsanii maaliif na yaadattu lafa onaatti nafa faarfannaa akkasii yeroo isaan faarfatan iddoo garaagaraatti na arga. Ijoolleen tokko jaalala waaqayyoo faarfachuu qabdi, jaalala waaqayyoo beekuu qabdi. Olaantummaa waaqayyoo faarsuu qabdi ijoolleen sanaan waaqayyoon beekti sababii ta'eef sanaan waaqayyoon argatti sababii ta'eef ijoolleen waaqayyoo wajjin wanta ishee walitti fidu kana faarfachuu qabdi. Na ijoollee kana wajjin gaafan eegalu faarfannaa isaaniif ta'uun fidee jalqaba. Faarfannaa isaaniif ta'u waa'ee jaalala waaqayyoo, waa'ee wal jaallachuu, waa'ee maatii isaanii jaallachuu, waa'ee biyyaaf waldaa isaanii jaallachuu, waa'ee waliif abboomamuu, waa'ee ogummaaf hubannaa waaqayyoo harkaa argachuu kana faarfannaa akkasiin ijoolleedhaaf fidee dhufe. Isaanis gammadanii faarfannaa kana dura beekan irraa addatti ta'e gammadanii simatanii sadarkaadha jechuudha. Ijoolleen sadarkaa kana keessa erga darbaniin booda malee gara hir'inaa gara dhabuu waan akkasii yaaduu waan hin qabneef. Ganaa reefuu maatii isaanii wajjin jiraachaa jiru. Jireenya chaalenjii ta'e hin agarre ijoolleen. Daandii irra gaafa deemanii maatiitu waa bitaa fi konkolaataa taaksii gaafa seetanii maatiitu kaffalaa fi jireenya hin agarre. Garuu akka nama jireenya argeetti faarfatu iddoo baay'eetti ijoolleen. Ani immoo kana xiqqoo nan morma. Kanaaf faarfannaa ijoolleedhaaf ta'uun qopheessuutti eegale
waa'ee jaalala waaqayyoo ani sin jaalladha gooftaa koo faarfannaa akkas jedhu. Nu jaallachuu waaqayyoo nu fannifamuu waaqayyoo sana jaalalaan fakkeessee ijoollee keessatti jaalala Kiristoos uumuun barbaadan ture. Sanan qopheessee gaafan dhufu ijoolleenis gammadanii fudhatanii faarfatu waldaanis gammaddee tajaajila isaanii irraa simatti. Maaltu ta'aa dhufee qophii ijoollee ayyaana mucoolii jennee waggaatti si'a 2 kabajna. Tokko dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti inni lammaffaa immoo boqonnaa isaanii ganna irratti ayyaana mucoolee inni guyyaa guutuu ayyaana bareedaa ijoollee wajjiniin dabarsina. Ayyaana kana irratti aartii garaagaraa dhiyeessuu, barreeffama garaagaraa dhiyeessuu, keeroo dhiyeessuu, faarfannaa dhiyeessuu kana irratti waldaan baay'eetti gammadde, baay'eetti eebbifamti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan bareedaa dhiyeessu turanii. Keeroon isaanis baay'ee bareedaadha. Amma amantoonni duukaa ka'anii keeroo ta'uunsaa fi waaqeffannaatti amma naanna'anitti amma kanatti waan bareedaa waan afurruu qulqulluu irraa mul'atu hojjetu turanii. Kanumarraan kan ka'e waldaan osoo nun gaafatin sammuu gidduutti tajaajila mucoolii asitti bareedaa ta'e kana addunyaan wal geessisuu qabna jedhanii waltajjii irratti amantootuma fuulduratti waadaa nuuf galanii amantoonnis wal duukaa waadaa nuuf galanii sanarraa eegalle sochii kaasettii keenya hojjechuu VCD ijoollee kakuu hojjechuu kan dabarree jechuudha. Faarfannaa kana yeroo hojjetan fa'aa chaalenjoota jiran maal fa'aa ture? Faarfannaa kana jalqabuma gaafa jalqabne egaa waan gaarii gaafa hojjettu chaalenjiin dhabdu. Waan bareedaa gaafa hojjettu waan si dhiibu hin dhabdu. Garuu harka laachuu dhiisuudha. Gara fuulduraatti deemuudha. Jalqaba irratti kanan hojjedhe hamilee ijoollee irrattidha. Ijoolleedhaan wanta kana hojjechuu qabna. Erga waldaan nu eeyyamte wanta kana bareechinee wanta kanaan dura beekame irraati. Bareechinee hojjechuu qabna jedhee hamilee isaanii irratti ergan hojjedhee booddee utuu hojjennu walakkaa irratti chaalenjii yoo nu qunname illee hamilee sanaan jajjabaatanii wanta sana xumuruu akka dandeenyuuf hamilee isaanii irratti hojjedhe. Sababiin isaa kanaan dura muuxannoon qaburraa hojii garaagaraa hojjedhe irratti wanti chaalenjii godhu hin jiru. Sagantaa ishee guyyaa tokko waltajjii irratti dhiyeessuuf illee wanti nama dhiibu hin jiru. Chaalenjoonni dhibaniiru garuu nun hamileen keenya tokko ture baay'ee tokkummaa keenya hin eegganna. Anis isaanii wajjiniin akka abbaa qofaatti osoo hin ta'in akka hiriyaatti yeroo baay'ee uffata isaan uffatanii uffadha gaafa isaan hojjetanii yoo ni waraabamu ta'e illee uffata isaan uffatanii uffadha. Isaanii wajjiniin lafa taa'ee nyaadha. Isaanii wajjiniin lafa taa'ee baradha yookiin barsiisa yoo isaan baratanii wanta isaan godhan hundumaa nan godha ittiin dhiyaadha. Akka abbaatti akka hiriyaatti akka maatiitti natti dhiyaatanii sabii hojjetanii fi yeroo qormaatti nu mudatu yeroo chaalenjiin nu mudatu baay'ee dafnee wal jajjabeessina ture. Amma kanattis wanta hamaa jedhamee nu mudate hin jiru. Gargaarsa waaqayyoodhaan waan hundumaa injifannee baay'ee bareedaa ture turtiinsaa.
akkamii ijoolleen shaakalli jira. Shaakala keessatti immoo mucooyidhaa akka arginetti faarfannaa kanarratti keessattuu ijoollee as jiran kana alamoo ijoollee daa'imman jiru, mucooliin jiru. Hundumtuu erga tokko faarfannaa kanarratti immoo argaa turre. Hundumtuu immoo iddoon itti mul'atanii fi iddoo itti hojjetan keessattuu Afrikaa biitii faaratti faarfannaa jiru argineerra. Sochiiwwan garaagaraa jiru akka mucoolii sochiiwwan akkasii qabsiisuun dadhabsiisaa miti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen waan sochii qabdu hin jaallatti. Jalqaba hojjechaa turredha waltajjii irratti. Waltajjii irratti wanta sochii qabu gama aadaadhaan kan wal qabates haa ta'u waltajjii irratti waan hojjechaa turredha. Ijoollee muuxannoo ani qabu ijoolleedhaaf waan xiqqoo ani eegalinnaan isaan xumuruu hin danda'u. Waan xiqqoo yoo ati daandiitti agarsiisteenaan isaan hojjechuu hin danda'u. Ani akkuma achirratti argite daarekteeraan ture yaada uumee fidee dhufeen ijoollee keessaa immoo ijoollee kan hojjechiisan ana taananii jiru waan akkasii sochii akkasii viidiyoo keenyaaf akka ta'uu danda'utti viidiyoo ilaallee sochii akkasii hojii akkasii haa ta'u jedheen yaadaan dhiyeessaa fi nama lamaan sadan tokko hojjetanii dhufu achi booddee ijoollee hojjechiisna. Ijoollee hundumtuu immoo amala wal dhaga'uu qabnu gidduudhaati. Amala wal dhaga'uu, amala waliif abboomamu, anaaf abboomamu, hangafoota isaanii dhaga'uu amala akkasii qabu. Yoo seenaatu hojjechiisa ta'e seenaaf abboomamu, waan seenaan jette hundumaa fudhachuu amala akkasii qabu. Yoollee isaaniif hin taane ta'e illee immoo ormoo osoo hin ta'in akkamitti sirreessinu kan jedhu amala akkasii qabu. Na sochii garaagaraa hojjenneerra isa immoo ijoollee amaluma ijoollee kana dura hojjechiisaa turerraa kan ka'e amma kanatti nun dhiibne abalu atacha dhaabadhu ati immoo kottu as dhaabadhu yommuu jennu gammachuudhaan godhu. Ani maaliif hin hojjenne ani maaliif fuulduraan dhaabbanne yookiin immoo ani maaliif hin hojjechiisne hin jedhan isa dura wanta kanatti sababii deemnuuf rakkinoonni akkasii akka nu mudannee fi dursinee wal gorfachaa turre kanaaf. Waan gaarii ture jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii taasisaa kan jirru ijoollee kakuu ijoollee waldaa kiristaanaa maqaan Yesuus boolee Adaamaa waliin ammayyuu turtiin keessan waliin haa ta'u akka xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Ammas mee garuma faarfannaa kanaatti deebina. Faarfannaa kana keessa faarfannoota 7 ta'anidha kan hojjetamanii. Akkasuma immoo faarfannaawwan aadaa waliin wal qabatan jiranii aadaan kamisee aadaa wallaggaa wantoonni akkasiis keessa jiru Afrikaa biitiin jira. Faarfannaawwan Waltajii tokko tokkos faarfannaa kana keessa jiran jechuudha. Mee aadaadhaan faarfataman jiran mee faarfannaa aadaadhaan faarfachuu mee akkamitti ani laattu? Ani yaada adda ta'e hin qabu waa'ee kanarratti garuu isa dura waa'ee faarfannoota keenyaa dubbachuu kan barbaadu. Jalqaba irratti faarfannaa yaa ijoollee kan jedhudha. Nuti ijoollee kakuudha kan jedhu mata duree faarfannaa keenyaadhas. Isa tapha garaagaraa taphachaati kan hojjenne. Ijoolleen gammadaa injooyi gochaa waaqayyoon galateeffachuu qabdi. Isa jedhutti nama isaa bitee fi akkasitiin hojjechiisee akkasitti hojjenne. Lammaffaa irratti waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos aadaa keenyatti fakkeessee hojjechuu kana yaade tokko jira. Namoota baay'ee biratti baay'ee jaallatameera. Seenaa beeknu aadaa keenyaaf fakkeessinee aadaa keenya goonee Yesuus Kiristoos kan keenya goonee nuuf dhalate jennee haala namni keenya beekuun haala sabni keenya beekuun hojjenneerra dallaa horii keenyaa keessatti. Namoota keenyaan Yesuus Kiristoos gaafa dhalate namoonni harka fuudhii deemanii wanta isaan qabatanii deemanii wanta nuni hin beekne osoo hin ta'in aadaa keenya keessatti wanta beekamu achi keessa warqii kaa'anii achi keessa xaana kaa'anii akka isaan fuudhanii deemanii xiqqoo mul'isuu yaadeen ture. Gaaffii ati jetteetti kan dhufuu barbaade istaayilii aadaa Wallaggaa, Booranaa, Kamisee akkasumas Jimmaa kan of keessaa qabu gashuudhaaf yaalleerra shubbisa isaa waliin tokkoffaa nuti egaa Oromiyaa keessatti dhalannee Oromoodha. Kan dhalannee barree afaan Oromoodha. Afaan Oromoo guddaa haasaa guddanne hundumti keenya illee kan beeknu egaa wanta Oromiyaa keessatti afaan Oromoorraa wanta argannedha. Kanaaf aadaan kun gaafa hojjedhu iddoo biraadhaan hin finne yookiin kun kan sirbaa yookiin kun kan faarfannaa jedhamee wanti kaa'amee hin jiru. Aadaa keessa gaafa galu wanta aadaan gaafatu akka ulfina waaqayyootti
akka ulfina waaqayyootti ulfina waaqayyoo wanta mul'isuudhaaf yaalleerra. Sababiin isaa itti guddanne sababii ta'eef keessatti guddanne sababii ta'eef kan keenya sababii ta'eef ani amma jimmaadhaa yoo ragadee yookiin wallaggaadhaa yoo ragadee yookiin shaggooyyee yoo hojjedhee nan sirbee miti waan ani itti guddadheedha sababii ta'eef keessatti guddadhe sababii ta'eef akkas jechuun shubbisa isaa dhiisee afaan isaa qofaa haasa'uun qabaa jechuudha. Shubbisa isaa dhiisee shubbisa qulqullaa'aa ta'u ulfina waaqayyoof haa ta'u ragadi sunis ulfina waaqayyoof haa ta'u ragada qulqullaa'aa haa ta'u waaqayyo haa simatu. Nu biratti yaadi keenya yookiin giddu galeessa kan nu godhan ulfina waaqayyoofdha jennee hojjenneerra taanaan waaqayyo sitti gammada namni sitti gammada. Kanatti tolee maqaansaa Yesuusiin afaarsaa. 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 Mootiidhaaf natti tolee maqaansaa Yesuusiin afaarsaa.
natti tolee maqaan isaa Yesuusiin farsa.